namoonni kan odeessan Dr. Abiy Ahmad Oromoo miti kan jedhutu deema. Ani gaa dhaladhee waggaa 14-15 keessatti waggoottan 29-30 darbeef maqaa Oromoof dhimma Oromoof waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Namoonni siyaasa adeemee injifannoo fiduu danda'u kallattiidhaan bocuu hin dandeenye odol akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Haa ta'u malee dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa abbaa fi haati koo Oromoodha. Oromoo duwwaa osoo hin taane qonnaan bultoota baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhee bashaashaa jechuun egaa gandas miti. Biyya nan dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru, ibsaan hin jiru, daandiin hin jiru. Oromoo masa qulqulluuti jechuudha. Ani Oromummaa koo gaabbii an Oromoof qabu of kennee qabsaa'ee jaalawwan koo wajjin injifannoo fidee eenyummaa ofii dhugoomsee hin jira. Qabsoon uummata Oromoo gurmaa'ee tokkoomee injifannoo akka fiduuf warra qabsaa'an keessaa isa tokko. Tooftaan qabsoon uummata Oromoo fiixa ba'uu karaa kam kan jedhu warra boca keessaas tokko ana. Oromummaan koos hundaa ol kan na boonsu, hundaa ol kan na gammachiisu. Ani hojii koodhaan Oromummaa koo agarsiisee hin jira. Dubbiin kun keessattuu yeroo gabaabaa asitti haala qabsoo uummata keenyaa joonjessaa jiru, balleessaa jiru keessaas hangafaati. Sabboonummaan hojiidha. Ammas Oromoon godoo keessa jiraata. Ammas Oromoon caammaa malee miilaan deema. Ammas Oromoon Oromoo baratee hojii dhabee rakkatu kan hojii qabsiisnee jiruu isaa irratti waan qabatamaa fiduu amma dandeenyutti. Egaa gaaffichi Oromoo gantee ta'uu malu of ganteedha kan ta'uu qabu. Namni of gan immoo biyyaafis hin ta'u maatiifis hin ta'u. Oromoo gantee osoo hin taane kan ta'uudha qabu of ganteettaa biyyas ganteettaadha. Kun immoo hojii hojjechaa jirtu, hataa jirta, biyya kana jijjiiraan jirtu akkaataa kanaan ibsamuu qaba. Ani isa itti dhiibamne
isa itti cuucamne umrii koo guutuu kennee qabsaa'ee injifadheen jira. Suudaanitti dubbachuu qabna. Sabni kun saba guddaadha. Akka Afrikaatti baramuu qaba kan jedhu kan hin kaasaa ture maaliifi jalqabumarraa Oromoon akkasitti fincilee aarsaa kaffalee qabsaa'uunsaa dogongoraa jechuudha. Namoonni har'a sirni federaalaa diigamuuf jedhanii warra sirna federaalaa diigee biyya kana qoqqoodee bitaa ture wajjiniin dhaabbatan kunis sirna federaalizimii maqaatu ture amma isa dhugaa fidaa jirra. Sabaaf sablammii yeroo jalqabaatiif maqaa isaanii akka badu haqamuu hin dandeenyetti keenyee buna keenya dhaabnee meeshaa garaagaraa kan aadaa keenya ibsu nyaata keenya ibsu akka hin banne akka irratti bifa addaatiin hojjechiisnee shaggar gubbaa dhaabnee jira deemanii ilaaluudha. Amma sirni federaalizimii cimaa jira. Federalizimii garuu olaantummaa warra abbaa hirree cimsee warra kana cuucu hin goonu. Qabsoon dhugaarratti hundaa'uu dadhabe. Qabsoon dhugaarratti hundaa'ee tooftaa kaa'ee tooftaa sana dhugoomsuuf kaayyoo garaagaraa uummatee hojjechuu hin dandeenye injifachuu hin danda'u. Injifachuuf dhugaa qabaachuu qabda. Injifachuuf lapheen kee qulqulluu ta'uu qaba. Injifachuuf rabbi si wajjin dhaabbachuu qaba. Sobuudhaan uummata gowwoomsuudhaan akkaataa kanaan adeemsa deemamu ajandaa guyyaa guyyaa oomuu danda'a malee injifannoo dhugaa fiduu hin danda'u. Kunis soba. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba kan jedhu barreeffamaan yaada waltajjii irratti dhiyaatuun adda duree ta'ee kan dhiyeessaa ture ana. Ani maalan beekaa hojii koo hunda keessatti waan guguddaa yaada xiqqaa irraan jalqabaa suuta isa guddaa mirkaneessuudhaaf adeema. Maal ani guyyaa guyyaadhaan hojiin hojjedhu Amaariffaa fi Oromiffaan dabarsaan jiru. Muummichi ministeeraa Oromiffaa fi Amaariffaan barsiisuun aadaa haaraa barsiisuu miti. Gaafii kana waggaa 10 booddee na gaafadhu. Gaafii kana waggaa 20 booddee na gaafadhu.